السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفتاة كبجمتو تهيا كم جرتو نجا كيسني بكاسين جرتني تنجا ربي سني فابايا تو سنين جدا هردي في تروا أجايبات كبدي وان برباجسا وان بقى يعني وام مين بويتي تيتوك ويروهم دا سيتي فيرم توان مي دا إسا مي دا كان كاب يو حاجة دربي isni galte isaan qabadhee isin dhufee jira inni sun maali jechuu keessanii noor ayaachuu waan kana argitanii faayidaa isaatu caalamoo miidhaa isaatu caala waan jiru komentii irraa barreessa ka isinii fi mutaanis innaa wallaahi wanni kunniin lamaan yoo baay'ate wallaahi akkaan miidhaa qaba dhugaa dubbachuu akkaan miidhaa qaba akkaan tokkoffaa inni kun jechuudha inni kuni gizema hunda yani gurra keessanii ka qoratan ka fayyadamta yoo ta'e wallahi billahi miidhaa ajaa'iba qaba yani inni kun maali fayyada guurii gurra keenya keessaa qulqulleessuudhaaf fayyada akkuma waliin beenu jechuudha inna guurii isa gizema hunda fayyadamta yoo ta'e wallahi gurra keessaa qulqulleessee yani gurra keessa adagaa irraan gaha jechaadha akkamitti jechuu keessanii na hordofaa isiniif hima fakkeenya guuriin gurra keenyaa faayidaa qaba akkuma kunis faayidaa guuriinis gurra keenyaa fayyaa gurra keenyaa eeguudhaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha faayidaa akkamii qaba jettanii fakkeenya wanti tokko wanti lubbu qabeeyyii haa ta'u awwaaras haa ta'u akka kallattii maan dhufee seenee gurra keenya miidhuu hin danda'u maaltu jiraate yoo guuriin jiraate dhugaa dubbachuu jechaadha wallahi yaani akka qalliitiif wallahi billahi inna waan akkaan barbaachisu jechuudha akkaan barbaachisa gurra keenyaatiif giza hunda kana yoo ka fayyadamta taate kun qorqoree keessaa baasee giza hunda ka fayyadamta taate waan kana irraa dhaabadha irraa qusadha waan irra gaheefisanii jira wallahi itaan samuuti isa kanaan giza hunda fayyadamtanii gurra keessan guyyaan ka qulqulleeffata yoo ta'e isa kanas ka giza hunda fayyadamta yoo ta'e miidhaa ajaa'ibaa qaba maal miidhaa akkamii qaba jechuun keessan oolu na hordofa an fakkeenyaaf isa kana giza hunda fayyadama yani barnoota garaagaraa humaa dhadhageeffadha waan ta'eef bilbila abbanii achi kaa'ee isni galee bilbila abbanii achi kaa'eeti isa kana gurra qabadheeti deemaa akkas hojii kee hojjetadha jechaadha gizema hunda itti fayyadama isa kanaanis fayyadama jechaadha kana qulqulleeffadhe kana gurra godhadha isni galee maaltu narra gahee maaltu sirra gahee jechuun hin oolu wanti narra gahee wallaahi amma yoo isa kana daqiiqa muraasa yoo gurra qabadhu dhugaa dubbachuudha gurra kee bakka akka badaa na hadoodee na dhukkuba jechuudha isni galte bakka akka waan keessina oo'ee jechuudha akka ajaa'ibaa tanaan dura garuu waan akkasiin qabu isa kana akkuma kilaaskii oseeneen wanni makiyya bira jira sirama kiyya bira jira jechaadha gizema hunda bakka akkuma zaargee qorqore na godha fudhiitii keessaan gargaraa na godha garuu mootiyyuu sirrii miti dhugaa dubbachuudhaaf amma haganii dhadhukubuu jammare jechaadha haganii dhadhukubuu jammare ilmaayyuu ija kiyyaaf wayyuu dhoosisaa jedhee bakkee isaatii fuudheeti bakka biraatti dhoose jechuudha maaliifi akkuma isa argeen qalbii fuudhiitii ittiin fayyadame naan jetti garuu gurri kiyya na dhukkuba maaliifi yoo isaa wanni jedhe jechaadha isaan fayyadame kanas fayyadamu maal godha kaa dirqama jechuun ittiin baradha waan ta'eef sagalee silaa baasee akkasitti bilbila banee akka barbaadu inni gochuu hin danda'u akkuma waliin hubeen biyya namaa keessa jirra mana namaa keessa jirra kana gurra godhachuu hin dirqama garuu baay'achuu hin qabu torbee keessa yeroo tokko guyyaa keessatti daqiiqaa muraasa qofaa torbee keessa yeroo tokko inna akkasiin jedha wanni martinuu bikka qaba bikkatti fayyadamuun qaba
dubbachuu yoo baay'ate baay'ee tokko damminuu nadhaa jedhanii bira yoo baay'ate. Innaa akkasii kana fakkaataa isiniin jedha. Akkam isin jirtanii jabaattanii jiruuf jireenyi aafiyaan dalagaan maal akkamitti harkaa isin qaba isiniin jedha. Alhamdulillah rabbil aalamiin ana bira bareeda wanti martinu. Innaa akkasii inshaallah amma booda yoo rabbiin jedheetiin jedhe inni dhufa inshaallah viidiyoolee garaagaraatiin jechuudha. Innaa viidiyoon kun yoo isheen tole laayikii sabskraayibii sheerii godhaa isiniin jedha. Baay'ee tokko isin jaaladhaa isin kabajaa inshaallah wantoota irraa barataman wantoota tokko qabadhee kan isin dhufu ta'a inshaallah yoo rabbi jedhee inshaallah bi'iznillaahi isin immoo tiyuna jajjabeessuu hin dagatinaa isin jedha. Waan isinirraa eegamu naaf godhaa isin jedha. Wanti isinirraa eegamu yoo maali jettanii laayikii maafi sabskraayibii godhu isa kanaa jechuudha. Innaa kana fakkaata isiniin jedha. Samoonni kanatti hin bareenname itti hin bareenne samoonni kana በጣም ደስ ብሎኛል እና kana fakkaata amma laalamee sema isaayyuu baay'ee kana banee hin jiru addisitti akka illee keessaa fudhate fayyadamee hin jiru isa lammaffaati isa banee achi jira jechaadha. Inni gurree qaba kanaaf na jibbisee yoo kana godhe keessaa jiga sanii fuudhee lubneeni. Inni akkasiin jira kun gurree qaba isa irraa gate eessatti akka irraa wayyuun beeku saniif jecha yoo akkana godheetiin jedhe keessaa gadi jiga waan ta'eef san dhiise achumatti. Inni akkasiin jira waan kana yeroo hunda ittiin fayyadamina mafi okay haadha. Akkasiin jira guys. Keessattuu ijoollee as dheena kana biyyarraa dhuftanii yaani yeroo baay'ee wanti kun baratamaa miti biyyatti. Wallahi dhugaa dubbachuu wanti kun baratamaa miti. Innaa banee innaa cufamuu dide sibiila tokkoon qoratan biyyatti. Maqaa qabaayyuu dhugaa dubbachuu maqaa isaan garuu afaan fadhe maqaa qabaa isa tokkoon qoratan. Sijjammar wantummaan qara qabuyyuu qaama namaatiif seenu baxaamitti baay'ee tokko gaarii miti hamaadha. Isa irra kana wayyi kunis yoo baay'ateen ta'u sirrii miti gurra keenya miidha. Innaa kana isiniin jedhaa gahee sochii kana isiniin jedhaa wantoota hundinuu likkii qaba gitaa qaba yaani likkii qabaachuu qaba wanti martinu yoo likkii darbe ammoo adagaa biraa namarraa hin gahaa. Irraa of eeggadhaa isiniin jedhaa irraa of qusadhaa isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf. Anuma tanaan duratti jechuudha sida gurrummaa kee kun maaluma itti nagale tanaan duratti akkatti wallaa dhukkubbii gurraa hin qabu. As dhiyeenna kana yeroo hunda waan kanatti fayyadama akkuma isiniin jedha jechaadha. Yeroo hunda itti fayyadama yeroo hunda akkuma isa argeen fuuriitii baqaa qarqee daadhuu maal godhu naa jette jechaadha qalbiinti isheenna akkuma isa argeen fuula itti fayyadama. As dhiyoo kana mootiyyuutti yaada sila maali wantummaan gurrummaa kun dhukkubu jiruuf. An dhukkubbii gurraa hin qabu garuu maal ta'e jedhee yoo yaadu okay aadaa waan kanaami jedhee naa gale jechaadha. Amma akkasii sirrii miti wallahi laazim baay'achuu hin qabu. Gabaadhachee yaani yoo baay'atee hin ta'uu jecha yoo baay'ate adagaa badaa namarraa hin ga'a. Hattaa akka gurra namaa dirasii dhaabu dirasii deemaa jechaadha. Kanaaf irraa of eeggadhaa. Yoo qoraan dhageenyaan dhagurra isin buuse. Dhugaa dubbachaan tanaan dura garuu nama viidiyoon akkana irraa hojjetu wallaa argee hin beeku. Akkasiin jedha. Yoo dura hin beekne taatan baradhaa isin jedha. Waan kanneen lama irraa qusadhaa isin jedha. Waan kanneen lama irraa qusadhaa. Hin baay'isinaa dhugaa dubbachuu. Hattan kunillee isaa eddame furii gurrarra yoo fannifattan taate adagaa hamaa qaba. Haga gurra keessan dirasii dibbee gurra isin kutuu dirasii deema jechaadha inni kun. Isattuu garii ammootii huttani bakka yaani akka malee sagalee qaban. Garuu kun sagalee nama qabaa ta'uu digamu bira darbisanii miti. Akkana meeqa jira wali qabee isin bida guyyaa tokko jira.
فيديو براتي جيتشا قرا تربة مسديتي بيتي جيتشا إنه قروا قرين بلا قري أموتي قررنا الأبد شو بيجي أم كوفكين يا لا مسمى بسا تقول في سوا جيتشا إني كوني إذا كان قبا أرجعتي إذا كان قبا إني كوني نمر الأبدا تقول أموتي وأنا هنقابو نمر هنقابو إسان أكجوني با إجرا دوكان بتشولا كون أورجينالي كاكا سديت أورجينالي كو أموتيو دي كما بالبلا ولي دوسني إننا كانت نجرا وان كان الرافع قدا بوا دبتشولا با إسين أيو با إفتاني أكركو أبو يوقرن أجينا أبو رأسين بوسه جرا أكسي برات سنجرا وسين جرا فياتا أنا كان نام جرا Guyyaa gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo namoota laayikii godhaa, sabskaabii godhaa, sheerii godhaa isiniin jedha. Ana jajjabeessaa gaayis. Innaa viidiyoo biraatiin inshaAllah walitti deebina. Nagaa rabbii keessanaaf tura. Fayyaa ta'a. Bye bye.